cari dua beras karena dulu cukup peluncuran negara sebentar baru terjana ada kan. Ulfada galatoma anu wanesa mipiti ko bakke surabi ade boti no tada wanjero ititi ko ko pasakale tin jawar yesu barbada paganaga andufte ya jawar kita kuma apage rohi karre sab log biar duba mandi sanarso hana binisa binisumma bechuae isu bikin kuma boti motu ma chalu hayu jarra dittama beka bekum sidale game sabato kuma beka bekum sidale game sabato kuma yuti sigite sa mema tu sindor goma hiddan nurabu kiste gabuma barakuma hiddan nurabu kiste gabuma barakuma samni min kasafar mohundu sitti hajama situ danti nusage gadindu militra bawas mijirtanamma wan jaru kabur janda galatema sidang kanan hantu sitti basami furdan chusal bature aku mana-mana ate sama kayak tim jeca ekerakan fakate sama kayak tim jeca ekerakan fakate morata tini rakso bante tu bukante rakko bigidra hunda no jeca kambangate anahanya tu diga ko onne tenya gubate galata bunda kada samni keyong tagate amma biasa gendam bilisuma argate asuma se bisa banganaga ambat asuma se bisa banganaga ambat Siran abu kam tulle adun dukani bati rakor gidiran kamke berbulle senatati gufun kapso robo suman kanarakati wani jarri solatus berburte lungatati motumman biyakena imam lotes matati urfada galatoma urfada adi wani samiti wala lesan leviti jor wala lesu galatoma yara takka abu kali ni family lokan awam itu mau tadi sagantaa ijaaru sagantaa haasawa jawaari sana dura garuu waan tokko Oromoo fi barbaada qalbiin na dhaggeeffata dubbii kana nama tokkotu ilma qaba ilma kana akka malee jaalata ilma kana farda biteera ilmi kun akka malee quufa abbaa yeroo baay'ee mee ilma kiyya natti gorii jedha waa gorsu galgala maraa rojaarsi jedhu irraa booda dhabne jedhee ofumarraa baafata gaafa kaani abboo ilma kiyya anillee akka waa dhufun beekani meen achi gorii si gorsa jedhani osoma akkana jedhuunni osoma ilma akkas jiru abbaan bira dhabe gaafa kaani dhumarratti osoo bilan dhabuu waan jedheen abboo waan gootu farda sii bite farda illee bulloo sii bite jedha bulloon ammoo jawaar wal fakkaatee dhubeen addaafin jedhee farda bulloo sii bite durbaa yoo misaa beekan jechuun nama jaba yoo taate fardi sii farduma jedheen kan farda kanaa olillee tuma hufta yoo ammoo ati yaraa taate fardi sii galuma jedheen waan Oromoon jechuu barbaade yoo ka isin Oromoon tokkummaa taatan taate jawaar isin jawaaruma tokkummaan jawaaruma ilaa dhabeenu jechaa fi amma maayikii gara obboleessa kana jawaar dabarsaa harbilee qaisaa fi sagantaa qaisaa fi jawaar gara saawwatii Tak. Kamu ultan. Kam jiltan. Or riuge jirtani. Or landano dhuftani. Kabul dano. Lir sirrao. Wala garremi Warri Brighton Nagel tanim baga wala garre kajuru mark wae tu kaise dabarre wae tu sa garre
akka gaariitti gingilfamnee baaqaa callatti adda baane akkasii dhukkubni sin ajjeefne si jabeessiti jetti faranjiin nuti sun manni keenya uummanni Oromoo qormaata cimaa waggoota lamaan sadeen darbe kana nu mudate keessa dabarree har'a bifa kanaan wal arguu keenyaaf rabbi guddaa fi wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u jedha. Yeroo mana hidhaa turreetti uummanni dhufee nu gaafatu hamilee nu cimsuudhaaf waan gaggaarii waan qabsaa'etu nutti himatu. San keessaa ka qeerroon UK asitti dalaydan isa tokko Londanitti dhugaa hedduu nama boonsitanii hedduu galatoomaa baga wal agarree anis jaalala wajjin hidhaa turres ka wajjin baaneef kan hidhaatti hamanis hedduu isin galateeffadhu hedduu isin dinqisiifadhu hedduu isin jaalatu galatoomaa jenne booltan Manchester kan hoggaa dhufu yeroo sadaffaa Afuraffaatti fakkaata dargaggeessi hedduu dabalaa deemu qofa osoo hin taane manguddoon kun immoo zabana koronaa kanarraa hafanii yeroo hunda nu eebbisuun isaanii yeroo hunda gaafii jajjabaa gaafatanii erga guyyaa isin bira oolle booda galgala immoo gurratti waa baay'amtee hasaasanii manguddoo teenyallee rabbi nurra nu haa gochuu ulfaadhaa jiraadhaan jaala. Ati ka Awurooppaa kana keessa karaa fagoo irraa dhufu jiru hanga maayilii 500 maayilii 600 deemtanii yeroo hiriirri jiru yeroo walgahiin jiru Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jecha wanni isin gootan kun hawaasa biraatiifis fakkeenya guddaa waan ta'eef dhugatti isa dinqisiifachiin ta'uu barbaadu. Egaa duula isin galateeffachuu kana erga eegalle Awurooppaa hojjaa faana fakkaata ka Awurooppaa asirratti goolamna anaaf Awurooppaa waliigalatti hedduu galatoomaan jechuun barbaada. Maaliifi dubbi jajjabduun dhufne mormi jajjabduun nurra gahee garuu hawaasa keenya bakka argine olitti agarree jechuudha. Oromoo diaasporaa Oromoo Awurooppaa bakkan eegee bakka Oromis anis kunis eegee olitti agarree jechuudha. Girri social media alatti Oromoo lafarra jiru hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru tokkummaan isaa ka baay'ina isaa daran kan dur daran guddatee argamuu isaatitti hedduun boonaa jechuudha. Hoggaan asii gaddeebius onneen kiyya daran guutamtee waan dalagamuu qabu humna guutuudhaan akkan dalaguuf hamilee guddaan haa taatanii hedduu galatoomaa. Oggoo torban dabre kana keessa gaa marii godhaa jiru dhageessanii jirtanii wanni yeroo ammatti akkam biyya alaa dhufu kallattiidhaan uummata wajjii akka mari'annu ka godhe isin yaaddu kiyya san qofaa miti garuu haalli Oromiyaan keessa jirtu haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala addaa haala hamaa walfixiinsi hammaatee hiyyummaan jabaattee namni bahee galuu dadhabee nyaatee buluu dadhabee yeroo jiru kana keessatti yoo dhuguma uummata kanaaf hin qabsaa'e jedhe uummata haqanarraa qabu kana ka gaafan ajjeesuu yaalan naa jecha wareegame gaafaan hidhame na bira dhaabatee wareegame uummata rabbii gaditti galata guddaa narraa qabu kana maal godhuu wayya yaada ja'urraa an qawwee dhufaasaan jiru qawweedhaan irraa dhaabuu waan hin dandeenyeef waraana ajajaan jiru waraana irraa gad dhaabuu waan hin dandeenyeef ummatatti bahuudhaan ummata keenya ka biyya alaatis mootummoota biyya alaatis bira dhaquun lolli hamaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ka ummata keenya gaaga'aa jiru kuni akka dhaabbatuuf
walwalchuutti jira haga tokko nagaree gettan jeen yaada akkuma qabxiilee bakka adda addatti kaasetti waggoota afran dabre kanatti hadiinni ce'umsaa baaburri dhiiga qeerrootiin saba keenya biyya san gara dimokiraasiif sirna federaalaatti ceesise jennee abdanne sun kararraa maqfamuu isaatiin biyyi wal waraansa hamaa keessa waan seenteef diinagdeen hunkutaa'e humnoonni alaa jalaa gubbaan harka galfatanii ilmaan namaa bar dhibbee takka jaarraa 21 kana keessatti akka shunkurtaatti kitifamaa yeroo jiran keessa waan jirruuf haalli kun immoo haala kanaan yoo itti fufuu taate ummata keenya daran waan miidhuuf tokkoffaa akka mataa kiyyaattis akka paartiittis akka ilma namaattis mootummaa Itoophiyaatiin ga'ee namni dhumuun nu gayaa biitii barbadaa'uun nu gayaa karaan irra deemaa jirtan doongoraa karaan irra deemaa jirtan isinis biyyas qilee galchaa jira falli amma jiru tokkoffaa lola dhaabanii mariitti seenuu dhaga jedhu isaanitti simnirra amma immoo akka dhagayan isin duratti illee itti himuu barbaannaa jechuudha. Akka kaabaa'ootti nuti duras lallabaa ka turre sababni itti hidhamneef illee ummata Oromootiif Oromiyaa akkasumas sablammoota Itoophiyaatiif kan fayyadu sirna abbaa irree osoo hin taane sirna dimokiraasii sirna yuunitarii osoo hin taane sirna federaalawaa ka saboonni fi ittiin bulchanii biyya immoo waliin bulchanii adeemsi sirna abbaa irree Haayile Sillaaseefis hin fayyadne darbuufis hin fayyadne sirna Mallasaatiifis hin fayyadne ammas hin fayyadu jennee waan lallabaa ture har'as taanan wanni nu sodaannee waywachaa ture sun waan ga'eef falli biyya sanii hawwii abbaa irrummaa lafa kaayanii hawwii ummata bal'aa kan ta'e sirna dimokiraatawaa dhaabu irratti hojjechuu hawwii olaantummaa aadaa tokko afaan tokko eenyummaa tokko sablammoota walitti cafaqanii bituudhaaf godhamu san dhiisanii sabdaneessummaa ummatichaa jiddugaleessa bifa godhateen sirna federaalawaa sabaaf sablammoonni qe'ee isaanii irratti afaan isaanii duudhaan isaanii eenyummaan isaanii kabajatanii guddifatan ka qabeenya rabbi kenneef irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa bayan kana taasisuuf immoo mootummaan bakka biraatti ergamu osoo hin ta'in ka ofii filataniif bulutu ummata saniif fayyadaa jennee amanna akka kaafootti kanarratti cichanii yoo kan deemaman taate biyya san baraaruu hin danda'amu kana didanii garuu immoo kana didanii akka warra duraanitti akka waggoota afran dabree kanaatitti sirna abbaa irree jaarraa kan nuti uleen cafaynaa kaan hidhat darbinaa kaan boollat darbinaa taanaan ilmi biyya sanii silaa boollat darbameef dhumu biyyattiin garuu qarqara qarree geettee boollat darbamuudhaaf dhiyaachaa jirti kanarraa deebi'uun barbaachisaadha. Ela Oromoo waan tokkoon isin kadhu wanni asin kadhu nagayaaf carraa kenninu humnoonni biyya keenya keessa wal lolaa jiran gara araaraatti deemaa jiran jaalatanillee taa'uu baatu dhiibamanii gama mootummaatiin dhiibbaa biyya alaatii fi keessattuu gubaatii dinagdee irraa kan ka'e gara araaraatti seenaa jiran gara kaabaatiin wanni nama abdachiisu mul'ataa jira Oromiyaa keessatti garuu har'as lolli itti fufee jira namni kumaatamaan buqqa'uun dhibbaatamaan ajjeefamuun misoomni manca'uun itti fufee jira kun itti fufnaani rakkoo hamaa keessa seene
kanaaf hamma dandeessanitti warri mootummaa deeggartan mootummaan kararratti akka deemu qabsoon amma godhamu qabsoon lola dhaabanii biyyattii gara mariitti deebisu waan ta'eef kanarratti fuulleffattanii akka hojjettan isin gaafachuun barbaada. Gama keenyaan akka Jawaarittis ta'e akka hogganoota waliin hojjennutti beekumsa qabna, muuxannoo qabna. Beekumsa muuxannoo kanatti fayyadamnee biyya keenyatti araarri bu'ee yaada qabnu qawween osoo hin ta'in qalbiidhaan wal bira qabnee ummanni keenya kasaa ta'u keessaa filatee hiyyummaa barabaraa fi cunqursaa keessaa akka ba'uuf karoora lafa kaayannee deemaa jirra. Erga baanee sagalee dabsanne malee harkaan fi miilaan gadi hin teenye, sammuun keenya gadi hin teenye, jaarmaa cimaa jaarree jirra jechuudha. Maaliifi 75 91 2018 ummanni Oromoo carraa sirna dimokiraatawaa sirna isaa ta'u jaarrachuu kan dhabe yeroo mootummaan jijjiiramu kamiyyuu jaarmaa cimaa tokko jaarmaa siyaasaa cimaa bakka haadaan Oromoo kuferratti odaa Oromoo ta'ee biqiluu danda'u haqa saba kanaa kabajee kabachiisee sabaaf sablammoota wajjin walqixxummaadhaan jiraachisuu danda'u jaarrannee qophoonee eeguu dhabuurraa waan ta'eef nuti kana qophii cimsinee deemaa jirra. Yeroo naaf bakka gara biyya alaatti ergama fudhannee deemnutti hogganoonni nuraaban gara godinoota socho'anii hojii jaarmaa ijaaruu cimaatti jiranii jechuudha. Jecha qofaan osoo hin ta'in gochaan dhaaba Oromiyaa fakkaatu bifuma kamiinuu dhaaba Oromiyaa fakkaatu ka waggaa 25 osoo hin baqatin humna danda'uun qabsaa ture. Amma immoo nutilleen dargaggoota qeerroowwan hedduu wajjin itti dabalamnee cimsinee ittiin deemaa jirra. Hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa. Ergaa nagayaa, ergaa sirna dimokiraasii, ergaa sirna federaalizimii dhaabuudhaaf tattaafan nu bira akka dhaabattan jabeessiitti minaan jee jira. Mararaa Guddinaati. Galatoo waan isin jaa. Jawar Muhammad bakar pinagam hida base asu wonor kisi jecha amma saganta itianu tidena saganta ke naka itianu waralesa yokin nama walle barresu na bekamu operasi ke from san lo tu argama me dakika lama tak kampara ka donkedu amine raga wa guys manda Pada coba Walalonti ya warri Oromiyaa ijaare hinduun har'as jiru jedhu. Warri Oromiyaa ijaare hinduun har'allee jiru haaduu abbaan du'aa inni badiif karaa jiru. Warri seenaan abaare haaduu angoobanaan fa'aa hojii isaaniitiin jiraatu yoo du'an taattasaan fa'aa karaa du'aa yuun baane yoo bu'e leenjisoo diigaa ilmaan isaatu guyyuu dhaabbatee kaayyoo isaatti deegaa. Adu wari dua yang berbakarware akadu ifakuno sida senani jare ini jalab dan kemana adu sore gala abishe kuno harayu hinjibate tu magala ini burasanya de adu kaduda warna de harakat kitu tadabe kaka boma miki kuwala magarsa bari edamogi kufiwako kutuba andonje tuyona tari Haaduu abbaan du'aa inni du'aaf uumame haaduun dhugaa dubbachuudhaaf warra arrabni duubame
Hindi jagaman fa barattoonni qatale sabni isaaniitu daraare warra rasaasni watale. Utuu isaan du'an ta'e nus du'aa kennatu jira. Albeesaan muradantu dhalootaaf karaa jira. Seenatu kareessarra ejjetee waan borii qajeelcha waan dabre barsiisee fuuldura bareecha. Seenatu gocha dabre gamoo godhee dhaaba du'aa booda kaasee jira bira dhaaba. Seenaan warra seenaa hojjeteef siidaa isaanii ijaara isa seenaa balleesse reeffasaa abaara. Seenatu dhugaa boolla qotee sobaan boolla qota goonni ufumaa miti seenaa godhe goota. Seenatu yaadata gochoota kaleessa seenaan qabnutu har'a nuus boonsa. Hortee qaroo fi hayyuu warra addunyaadhaaf hiikaa kuush madda waan hundumaa hiruu gurraacha Afrikaa warra argannoon isaanii qarooma addunyaa dursu warra waan qabu gumaachee jireenya addii tumsu. Qaroowwan joomeetiriif aartiin warra jaarsaan ogeessaa warra bulchiinsi toora qabu sobaan dhaalan maleessa. Qe'ee Oromooti dirree jiitu maddi qaroomaas ati kuush malee Giriikniiti abbaan dimokiraasii. Jarana lafa mul'atu finjanni nu takka warra qabqafa addunyaan nuuf ragaadha qaroomaan nu tangafa. Hayyuu keenya urjii lakkaa'ee addeessa ilaala kaalandarii ammayyaa'uu raasaatu caala. Beeyna waan hundumaa wallaalaa yoo tumsina lakkoofsa bara addunyaa yoo jaarraa hedduun duusina. Haqaan ijaaramuu sirna bulchiinsa keenya jallootaan dhabamuu addunyaadhaaf fakkeenya. Sagalee qarooma keenyaatu yuuneeskoo keessaa dubbata. Siidaa Aksum fi Beerraa kallacha Oromootu mul'ata. Akkasumatti dubbiin akka abbaan fedhe goche ijaarsawwan Afrikaa keessaa harkuma keenyatu goche. Injiinarri tokko dhumne dirree warra kuushalaa abbaan fedhe ittiin laatatu yuutu ijaare Laallibalaa. Har'a niwukilar boombii fi qawwee biyya lafaaf gamsiise sibiiluma tuttuquu yuutu addunyaa agarsiise. Har'a leezarii fi kophee warri qarshii nurraa luugu warra kuushirraa fudhatan qarooma gogaa duugu. Addunyaan qaroomaaf qabeenya keenyaan jiraata warra waan qabne hiyyeessaaf isuma qabutu waa laata. Har'a maqaa dabayyuun wantis inaaftuun inaaftee ummata kuushi qadoofummaa keessaa addunyaa baafte. Arraba fakkeessanii nuun jedhanis faaqiftuutu nuti piraamiidii hojjenna ofii immoo homaa dhuuntu. Jettee homaa nuti ni mormina seenaa qabatamaa dhalootaaf kennina. Darbeera barichi nu sossobuun isaanii gaha waa'ee keenya yoo ta'e seenatu ragaa ba'a. Oromoo nu keessa ormaan sirbinu nuun kadhatu malee nuti hin kadhannu simannu. Jalatti nu hambisuuf wanti jarri nu goone jira garuu immoo itti fannee majalaa ba'utti jirra. Sammuudhaan bilchaannee ogummaan qancarree xaxnee qabne kun mataa isaanii marree Oromoota abbaa biyyaati nuti miti warra badii sanyii kun taanee odoo jirru akkamiin taana namaa gadi. Maddi dhala namaa iyyuu Afrikaa biyya kuushii asumaa bahee dhiira lafeen dubartittiin luusii. Qaroomni kuushii ka'ee Giriik keessa qaxxaamuree Roomaa keessa qubatee Awurooppaa abuuree dimokiraasii gadaarraa citti addunyaadhaaf bu'uure. Sirni gadaa urkaanfamee taa'as biyya abbaa isaa keessa dimokiraasii ishee xiqqootu biyya guddate gaggeessa. Addunyaan sirna keenyaan wal geggeessee soorome. Biyyi keenya garuu kan isaa olmaaf kennee hiyyoome. Ufii bu'uura jiruu isaanii harka kennaa argatu. Waanuma keenya kennaa fakkeessanii as nutti darbatu. Jaannata ardii fi badhaatu Oromiyaa hangama nagaa siif dhugaatu dubbata namarraan barbaaddu ragaa. Utuu nu dhiibuuf karaa saaqii mootiin akka warra Iizaanaa dur. Waannee wal nageenyee wal madummaa yaana. Utuu fakkaatonni dhufin warri Salamoon gama silaa yoona Oromootu fiine addunyaatti argama. Utuu jarri amantiin qabanii nutti hin darbatin dhagaa bara mootii Zaaguree ni qabne ture nagaa. Ejjennoon mooticha haga'u faasistii barbadeessee tokkummaa saba hundaa qalama jaalalaan barreesse. Bara mootii Zaaguree hin jiru qoodaan gosaaf amantii akkamiin jiraataree sanyii makuushiitu hangafa nagaati. Abbaan fedhe abbaan nuuf ta'ee alaaf keessaa haa boqosu har'a yoo dhugaa beelle qixxoon hin qabne nu hoosisu. Waan keessani jedhanii nuuf kaffaluun baatanis beenyaa wanni isaan abbaa itti ta'an hundi isaatu waan keenyaa. Keenyuma balfaallaqanii nu jibbisiisan maleessa Itoophiyaan tarkuuti dirree Oromoo galeessa. Warri dhugaa harkaa qabu afaan guuttatee iyya Itoophiyaa guutuurratti Oromoodha abbaan biyyaa. Nuti
Oromiyaan dachee qixxuuf hambaadha. Biyya Habashaan irraa sirbu irratti ni Oromommatu abbaadha. Taanzaaniyaaf Suudaan kunoo haga Gondaritti Eertiraa qabatee haga Aksuum garasitti irraa dhiibamne malee kennuma qabu warra Kuushiiti. Asitti dhalanne kadhanneen arganne yookiin seeraan hagam akka geellu laalaa baguma jiraate seenaan Oromoon koo garraantichi rakkataaf karaa saaqee waan qabu qoodee kenninaan matarratti nu hanqaaqee. Waan argeen beeyne argee otuun argiirra koodhibee wal horee baay'atee qee irraa gannu dhiibe. Falaasama warra seenurratti hiranii Oromoo alagaafuu firaa tokkummaa isaa diiganii. Hammeenya siyaasaa amantiidhaan laaqame akka kennaa waaqaatti warra seeniif laatame. Sammuu bilisaan dhalate amantiin hadochanii Oromoo akka meeshaatti gabaa addunyaarra oolchanii. Bara mootota Oromoon maqaan jirre baasanii Itoophiyaa bara dukkanaa jechuun bara ifaa dukkaneessanii. Bara Raas Alii Gaangul bara Gumsaa Walee Oromootu biyya bulcha seenaa ukkaamsan malee. Har'aatu malee soqotee waan dabre lafaa kaasaa seenaan bagumaan durii seenaan duwwaa kaasaa. Lubbuu fi wareeganii amaanaaf of diraranii Oromiyaa tana duudhaatan dhiigaaf lafeen sararanii sanyiitti duguugamanii otoo hin dabarsine lubbuu silaa yoon akkatti jiru tilmaamuun nu dhibu. Balleeffamuuf yaadamus nuti warra baduu miti warra badayyuu barbaanna sanyii warra gaariiti. Jiraata awwaalamee yoo taanes nyaata dundaa dhiigaaf lafee lafaatu nama ta'ee biqila. Dachee irra dhiichifnu hin arganne kadhannee irrumatti uumamne rabbumarraa arganne tika gootaaf hayyuutiin har'allee irra jiraanne. Yoo qalbiidhaan ilaalle jala dachee Oromiyaa dhiigatu jalaa buqee aannan obaasa biyya kabajaan irraa deemu lafeetu jalaa iyya. Erga ardaa jiraasaa dhabe Oromoo hin dabarre bara inni harka kenne al tokkoyyuu nagarre. Bara bobbaa birmannaa jila madda walaabu gaafa Oromoon diina dhoorte miilumaanuu dadhaabu gaafa wallee bobba'ee boorana abbaareetutti gaafa hubate Oromoon biyya isaa dhabuu caalaa lama kan jirre duuti gaafa hidhatee ka'ee diina isaa haleeluutti gaafa Oromoon abbaa dhugaa hidhatee ka'ee onnatee gaafa Habashaan naasuudhaan aduu saafaan hollate. Gaafas xiiqii malee hin jiru daangaan biraa gaafas dhiigara tarkaanfatanii kadhatti fiiguun jira. Oromoon gaafa jalqaba sirna gadaasaa dhabe gammoojjii maaleetti galee murna xiqqoodhaan cabee obsee calise malee cabe jedhee hin teenne diinnis itti duulee bakka yaade hin geenne bakka itti cabe humatee dammaqee wal kakaasee bayyaannatee dhaabbatee sirna isaa lafaa kaasee Oromoo gammoojjii keessa sirna gadaatu baasee. Galatoo ulfaata dheertuudha sa'aatii mujjiruu waan ta'eef ulfaata galatooma. Saat itu wajib dengan bukan kami sebentar itu harga acing kira yang berkongkol bade kesuma jalan kabat UK itu untuk kabla ini sebenarnya sekian ke dacin apa jika betul juga Abdul Qadir Abba Jabali Abdul Qadir Abba Jabal nak dapat turun pada kita Abdul Qadir Abba Jabal yang dijual untuk untuk kerajaan Abdul Qadir Abba Jabal para karso ajalun bure jawar fatih nam tersanati korok sebelum hada rasa dapat akkuma Europe fi biyya kakabtu hiriira ba'amoo fi keessattuu naannolee imbaasilee keessa sochii godhamu keessatti nama qooda leencaa qabudha. Egaa kana booda Abdul Qadir godina Jimmaatti kan dhalate bakka amma jireenya isaa biyya Jarmaniiti. Hojiin isaa mootiyyuu keessumattuu dhimmoota baqattoota waliigalaa fi keessattuu dhimmoota baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Akkasumas hojii advocacy fi dippiloomaasii irratti kan dalagudha. Ergan kana jedhee booda Abdul Qadir Abba Jabal hamilee jabaan gara waltajjiitti akkanaa feetan si gaafata. Abdul Qadir Abba Jabal gara waltajjii. Galatooma akkam jirtu baay'ee namatti toltu baay'ee as jiru yeroo ilaalu Jarmanii waliin dorgomtanii yoo caaluu hin baanne keessattuu qeerroo Jarmanii duraanii fi qeerroo UK waliin qabsaawaa baanee wal agarreen jedha.
egaa xiqqoosii ergiin carraa kana argadhe waa'ee siyaasaa jawaab dubbateera san keessaa hin galu waa'ee xiqqoo organizational imala galatoomaarraa xiqqoo akka dhaamsaatti waan hin dabarsuun qaba. Egaa akkuma silleettan jawaab jechuun hayyuu Oromoon jaarraa tokko keessatti argachuu danda'u nama jabaa akka ta'e egaa hundi keenya diinnis firis waan agarre natti fakkaata. Egaa gaafa mana hidhaatii bahee ummata kiyya biyya diyaaspooraa ta'ee qorra keessa aduu keessatti sagalee nuuf ta'aa bahee galateeffachuun barbaada yeroo nuun jedhu yoo isa hin keessummeessine eenyuun keessummeessina sadarkaa duraarratti. Kanaaf waan kanarratti hojjennee biyyootiin irratti hirmaatan yeroo ammaaf biyya jaha qofaa Jarmanii, Faransaa, achi Hoolaand, achi Swiidin, Noorweey, arramoo UKdha. Egaa hundi keessanoo hawaasni Awurooppaa carraa kanaan baay'ee galatoomaan nu saalfachiisne baay'inaan gadi baatanii hayyuu keessan simataniitu ulfaadhaan isin jedha. Asumaanis Jawaar qofaa miti nama dhimma Oromoo irratti hojjetu jaarmiyaa siyaasaa haa ta'u akka dhuunfaatti nama jabaa qabnu akka hawaasa Awurooppaatti ammas simachuudhaaf qophiidha. OPDO malee OPDO qofa simana. Egaa dhumarratti gaa waan inni haasawaa jirus waan Jawaar nutti himaa jiru qalbii qulqulluudhaan sammuu keenya bannee dhaga'uutu barbaachisa. Akkuma obboleessaatti waan anatti dhaga'amu waan inni jedhe misinterpreet godhanii hiika biraa kennanii fi dubbii micciiruurra dubbii akka inni itti haasa'aa jirutti fudhannee ilaalcha garagaraatu jira. Ijoollee keenya yeroo roorroon saba keenya irratti hammaatu sambaachuu dadhabanii bosonatti galanis isaanii waliinis an akka diyaaspooraatti waliiniin jira nan deeggara isaaniillee. Yaada hayyoota keenyaa yaada furmaataa isaan lafa kaanus caqasuun baay'ee barbaachisaadha. Qalbii gaariidhaan marii amma jalqabame siyaasa Oromoo keessatti akkeessummeessinuu baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Galatoomaa kana caalaa isaan eeyyamte. Galatoon obbo Abdoomee yeroo takka hamileen gara keessuma isaatti musmaadha. Hedduun galatoon kennaa amma sagantaa ta'an kennamu. Uffata galatoomaa obboleessa keenya aktiivistii beekamaa fi kabajamaa Abduu Abbaa Qaadii hamileedhaan ergaan gara walga'iitti dhusimataniin booda amma walaloo gabaabduu ijoolleen xixiqqoon Jawaariif dhiyeessitee jira. Mee isaanirraa haa dhaggeeffannu. Ijoolleen tun maal jetti? Nageessaa hamileedhaan. Hamileen mee ijoollee xixiqqoo dhaban. Hamilee. Intee ishee ijoollee kanaaf hin turte. Hindi kaataa jecha. No. Kamera. Cantik yana jarak kena. Paran. Asli keras. Mana itu? Foto. Jawab. Siap. Please kasih waktu nanam nubah ya tanam. Stage run nubah ya kalau ini. Apa gini tu? Aye. Ya? No, pun tanda no. Oh, knot usta. Kota. Jarak itu. Stage bah busy tak. Kota sih. Asik kota. Who going to read? Huh? Who going to read? She's going first. Okay, give to her. Oh iya. Ikalah ribat. Untuk. Tana to answer kaba. Tana answer. Like to kofa. Taman. Tana is it to kofa dema. It's not right to kiss a woman and kill
I would like to say welcome to Wednesday, and I also want to say a big thank you to England Oromo community for hosting this gathering. Our speech is about how strong our true Oromo people and our politicians are. Jawar Mohammed and the other Oromo politicians are huge role models to the younger generations of Oromos because they are strong. They did many things that show that they were strong. For example, they went on a hunger strike. They did many things that showed that they were strong. For example, they went on a hunger strike for 40 days just for general rights of Oromos, and they would even give up their lives just for this to happen. But it wasn't only the politicians. The Oromo people have gone through years and years of wars, and they're still standing for one another, even through the pain of losing loved ones. And another thing the Oromo people have done is they held protests all over the world for the release of the politicians and for the justice of Islam. And for all the other Oromo people who were killed in these protests. And even after all this, we'll never forget our culture, our history, and we'll stay strong. We are the Kuwait generation working together. Just peace, Jawar Mohammed. Just peace, Jawar Mohammed. Just peace, Jawar Mohammed. Okay. أما لا أنا أعرف مرة سنو وعمل شكاية قبل جتني أستطيع أن تزدني بلاتوما أسمع ولا أفرح أن تقصد بلاتوما. Amile nasma dajole terkar wargai. Amile. Tikko simpuar si zamalle. Wala kabab duke se sini bose. Dakika lama koga. Operasi kena Muhammad Sabbanan. Dakika lama. Duke si kaza zambona. Gawal tajibra sindabansa. Operasi kena nasmada. Galanni karabbi ki uma wakana ko laman harka gafi kitade jirayewan garra baga rabbi nula fise tare abba jarra abis ruf jirate baga wamara mote ana adu fujawe ko baga naga andufte ana adu fujawe ko baga naga andufte yo yaade no harralle barafo pisasana guya lutu dukana hai guya rakisasana guya oromiyan hacce ittidamde guya oromiyan hacce ittidamde guya kerro qarren lubbu ittidamde guya hada oromo lubbu ittirakkate guya san kan ufbira sindamde guya sani mar kan sinfade qalbi chamne guya sana gar kan sinfade qalbi chamne waraane siyuse ilkan kattarate filfine walakati dabo waliyafate hacan wajjenne jawar muhammad jede lutti daadete taatun jara garum abju kafatate taatun jara garum abju kafatate ati hayyuda hayyu siyasati gamana tete argita gamatti warri ati utunde teso qabdeen jalatti gorsatee bitanii sihuu darban hidhatti gorsatee bitanii sihuu darban hidhatti baaburri jara fuune karaa irraa maqe ati keessaa muunan jarri qilee dhaqe ati keessaa muunan jarri qilee dhaqe dubbiin ta'e ni oofti afaan si urgeesse rabbi ati raayiduu dhugaati fakkii sayyida garbi inni ati raayite yeroo eeggatee dhufa jecha kan kee hunda argine waa cufa ati ilma dhugaati kanaaf si jaalanna situ olleefeenna kanaaf si dhaadanna ammallee jiraadhu hamtuun sin argitu ija hamtuun si laalte qoreen itti haa cabdu ija hamtuun si laalte qoreen itti haa cabdu
deessatee itti fufi qormaatas danda'e siyaasa bilchaata bakka hundaan gahi Oromoo dubbisi kan keessa fi alaa daandii tokkummaatiif nuusaati balbala daandii tokkummaatiif nuusaati balbala qormaata fi daandiin hangamis fagaatu lubbuun jirtu wal arguun hin ooltu Mandeellaa Oromoo baga kan sabata kutte siin jenne warri nuke baga nagaan dhufte siin jenne warri nuke baga nagaan dhufte jawwee koo jabaa koo hayyuu koo ijaaraa koo erga dhabnee sagalee kee bira sabni kee qalbii cabee afaffaan jedhee jira Awuroopaaf Ameerikaa hanga Afrikaatti mee irra naannahi tokkoomsi akka kaleetti mul'ata siyaasaa gargar qabaannullee bilisoomuu hin dandeenyu yoo tokkoomne malee bilisoomuu hin dandeenyu yoo tokkoomne malee jawwee dhaamsa qaba ummannis dhagaa Afrikaan hin beektu qabsoo karaa dhagaa afaanin piis jecha ummata hidhachiisa santu qabsoo taya afaanin piis jecha ummata hidhachiisa santu qabsoo taya galatooma akkasumas akkas barattoonni waliin jaallatanii waliin dalagaa jira walaloon hedduu mirkaansituu hedduu nama galateessu hamilee naasuma galateessu hamilee hamilee oke amma sagantaa itti aanu Sangabat me Abdul Karim me sagantaa itti aanu gama obboleessa keenya tamaamitti isin dabarsa obboleessa keenya tamaamitti sagantaa itti aanu isin teessisa gama biyyaa akka sagantaa galle tamboota sagantaa itti aanu sagantaa gaafiif deebiiti sagantaa gaafiif deebii kana waan ta'eef wanni beekuun nurra jiraatu gaafii gaafatamus ta'ee haasawaa hayyuu kenna asirraa dubbatu dhaggeeffachuuf tokkorraa dura sagaleen baay'ee naamusaan kan guutu ta'uu qaba. Kanaafuu bakkuma jirtan sagalee keessan qabbaneessaatii amma kallattimaan waan gaafiif deebii obbo Jawaar isin dabarsa galatooma yeroo qaamee kennaati. sagantaa gaafiif deebiiti. Gaafiif deebiin namoota hangana guutuu waliin geessuu waan hin dandeenyeef kanaafuu akkuma caarraa bakka bakkaan irraa fudhannaa nu hojjechaa namni harki keenya qaqqabuu baate namni nu harka irraa fuudhuu baate akka nu komanne isin jedha ulfaadhaa galatooma harka keessa lolaa ba'a.
harka keessan argaan jiru. Harka keessan argaan jiru. Oke, itu mana isaan kan qubee harkarraa qaban. Dhiifama maqaa keessan hin beeku. Isin ol dhaabbata dhiifama jiru. Garas kan shamisa barruu qabu. Kan shamisa barruu qabu. Ol dhaabbata dhiifama jiru. Farhan. Aku gono, namni lama achirraa gaafata, lama asirraa gaafata, marsaa dubartoota irraa immoo sadii gaafata, kanarratti eegaa adeemee booda immoo irra deemina. Isin danda'u waan irra bulla'u. Tuhan bersih, Johan itu nanti ada ambasi pun sekarang sahaja nanti dalam konferensi, bagaimana kalau kita itu hasil kerja Tuhan bersih David terima, David itu tokoh Johan itu seorang jirabe itu bagaimana akan Tuhan update dia kalau dia kedua ya apa kalau kalau pada tenaga itu ya apa wal itu rat kalau kita amai ya ada orang kerja kita kalau ini ada terusnya boleh maka boleh maka ini wajib sesiasa socoku bisa mensocoku tidak akan biasanya dulu ya lama fan Oromo karena pilih kapsaan jera karena negara pemerintah karena pilih kapsaan jera orang dari luar yang berjara